Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OBN qophii qeerrummaa keenyaatiin kanneen tamsa'an keessaa tokko qabiyyee gorsaa yommuu ta'u, gorsi keenyaa kan guyyaa har'aas dargaggoonni jaalalaan yommuu qabaman yeroo tokko baasanii nama jaallatanitti dubbachuuf ni sodaatu. Sodaan kun ammoo maalirraa madda kan jedhuu fi gaaffilee biroo kanneen kanaan wal qabatan giddu galeessa godhachuudhaan hayyuu xiinsammuu dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tolee, duraan dursuudhaan maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii naaf himuudhaan gara gaaffii kootaa nutti darba. Tolee, maqaan koo Dr. Kumsaa Doonisiin jedhama. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa saayikooloojiiti yookaan barsiisaa xiinsammuutidha. Tolee, egaa Dr. Kumsaa yeroo tokko dhiirris ta'e shamarran walumaa galatti dargaggoonni jaalalaan yommuu qabaman nama jaallatan sanatti baasanii himachuuf ni sodaatu. Sababa kanaafis miidhama garaagaraa keessa galu. Mee sodaan kun maalirraa madda? Tokko aadaadha. Aadaa namni tokko keessatti guddate murteessaadha. Fakkeenyaaf haala fedhii isaanii, jaalala isaanii akka ibsatan aadaan yoo jajjabeessa ta'e aadaa akkasii keessatti ijoolleen guddatanii fedhii silaa qaban, jaalala silaa qaban, jibbiinsa illee silaa qaban ifattidha kan isaan ibsatan. Fakkeenyaaf amma yoo faranjoota yoo fudhanne aadaa akkasii qabu baay'een isaanii wanta silaa fedhan ijoolleen ijoollummaadhuma isaaniirraa kaaseeti wanta jaalatan, wanta silaa jibban waa hunda sana akka isaan ifatti baasanii dubbatanidha kan taasifamu. Akka aadaa keenyatti wanta akkasii kun hin jiru. Wanti baay'een icitiidhaan qabama. Yoo jaallatanis sana ifatti baasanii dubbachuu, yoo jibbanis akkasuma waan sana ifatti baasanii dubbachuun akkuma aadaattuyyuu xiqqoo toominni akkasii kun baay'ee waan hin jirreef dargaggeeyyiinis aadaadhuma akkasii kana keessatti guddatu waan ta'eef fedhii isaanii, jaalala isaanii sana ibsachuu dadhabuudha danda'u. Keessumayyuu yeroo ammaa kana tarii naannoo magaalaatti baay'ee waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu, kan fedhii qabu haala adda addaatiin illee waan ibsatu fakkaata. Naannoo baadiyyaa kan jiru aadaan dur ture sun baay'eensaa akkuma jirutti dhiira waan ta'eef ijoolleen naannoo sanatti guddatan dhiiras haa ta'u dhalaan fedhii isaanii kana, jaalala isaanii kana ifatti ibsachuudhaaf haalli itti rakkatan hin jiraatu. Kunis hin jajjabeeffamu aadaa keessatti. Dubarri tokko eenyushii eegdee, kabaja ishee eegdee amma yeruma qaqqabdutti turuun akka irra jiraatu, fedhii gara nama biraatiif qabdullee akka ibsachuu hin dandeenye waan akkasii kun akka aadaatti waan jiruuf inni dhiiraas akkuma kana adabateetuma eenyusaa eegee amma gaafa fuudhutti akkasitti akka jiraatus kan jajjabeeffamu waan ta'eef inni kun sababa tokko ta'uu danda'a jedheetan inni yaada. Inni lammaffaan nama gara biraatiif yaada kee ibsuudhaaf, fedhii jaalala kee ibsuudhaaf duraan dursitee fedhii nama sanaa beekuun barbaachisaadha. Amma yeroo baay'ee dargaggeeyyiin aadaadhaan alatti illee kan isaan of ibsuu isaan itti dadhabanii fi fedhii namicha nama jaalatamee sana hin beekamu. Ishiin dhalaanis yoo taate inni dhiiraa sun fedhii koo qabana jaalataa kan jedhu irratti shakkii qabaachuudha danda'u. Yookaan amma fedhii koo kana ibsee lakkii ani sin barbaadu yoo jedhee qaana'uurraa wanta sana gaabbuurraa jedhee namni keessa isaatti, garma isaatti yookaan sammuudhuma isaatti qabachuu ni danda'an. Inni dhiiras haaluma wal fakkaatuun ani fedhii qabaadhullee, jaalala qabaadhullee ishiin nan jaalattuu laata yookaan jaalalli biraallee qabaachuu dandeessii laata. Shakkiin akkasii kun yoo jiraate yeroo baay'ee dargaggeessi haa ta'u ishiin dhalaanis fedhii ishii sana ibsachuu dhiisuudha dandeessi. Kanaaf ani wantoonni gurguddoon kana lamaan jedheetan yaada. Tokko akka aadaatti, tokko immoo fedhii nama isa jaalatamee sana waan ifatti hin beekamneef kun akka isaan ifatti jaalala isaanii hin ibsanne gochuu danda'a jedheetan yaada. Egaa guddaa galatooma. Inni itti aansu sodaan kun yeroo babal'atu miidhaa akkamii geessisuu danda'a? Miidhaan inni geessisuu danda'u maal fa'i? Egaa akkaataadhuma muuxannoo, bilchina yookaan umurii warra dargaggeeyyii kun irra jiranitti murtaa'uu danda'a. Tarii yeroo ijoollummaa jaalala jalqabaa faayyuu yoo ta'e xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Namni tokko muuxannoo achuma keessatti dabarsee qaba taanaan
amma kana wanti inni rakkoonni uumu baay'ee guddaa ta'uudha dhiisuu danda'a. Kan jalqabaa yoo ta'e immoo ijoollummaan keessa jira taanaan bilchinni keessa hin jiru taanaan inni kun rakkoo cimaa uumuudha danda'a. Yeroo tokko sirumaayyuu jaaladhee maraachuufan jira kan jedhu jiru. Kanuma akka maraatu ta'ullee ni jira. Kanaaf intanis rakkoon inni uumuu danda'u sodaa keessatti uumuurraa kaasee amma namni sun mukaa'uu sana olitti illee deemee amma of balleessutti illee kan qaqqabsiisu jira. Yeroo tokko namoota wajjin innaa haasofnu wanta akkasii kun namoonni amma ijoolleen dargaggeeyyii ta'anii jaalala kana akkaataadhumatti ibsatan illee yoommoo ta'uu baates akkaataatti bira darbuu danda'an illee baay'ee muuxannoo waan hin qabneef kan of balleessan illee jiru jechuun kan of ajjeessan illee hin jiru. Kana balaan inni qaqqabsiisu namni tokko tarii maraachuu irraa kaasee amma of balleessuutti illee qaqqabsiisuudha danda'a. Kanaaf inni miidhaa guddaadha qaba. Inni kun karaa tokkoon namni sun karaa xiinsammuutiin hin miidhama. Lammata immoo hojii hojjetu irratti illee miidhaa geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf barataa yoo ta'e hojii barumsaa irratti seeraan haalaan wanti qabxii silaa barbaachisu galmeessisuu dhiisuu danda'a. Kufuudhaan kufuutti illee deemuu danda'a. Kufuudhaan alatti illee barumsuma tasumallee dhiisuu ni danda'a. Kanaaf sadarkaa xiqqaarraa kaasee miidhaa inni qabaatu jechuudha. Amma sadarkaa guddaatti inni jiraata. Inni biraas namni hojii gara adda addaa keessa jiru soo ta'e sababa kanaatiin hojii isaa sana irratti cimaa ta'uu dhiisuu danda'a sababa jaalala kanarraa kan ka'e. Kanaaf karaa tokkoon yeroodha kan inni fudhatu, sammuu namaatidha kan inni miidhu, barumsa irratti dhiibbaa qabaata. Inni kun naanna'ee nama immoo hojii wayii hojjetu ta'e immoo hojii dinagdee nama sanaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Karaa biraatiin immoo namni kun tarii adeemsa keessa namoota irraa isoleet ta'a, sodaan keessatti uumamaa deemuu danda'a. Sooshaaliis dhiibbaa irratti uumuu danda'a. Kanaaf inni sadarkaa adda addaa qabaatu malee karaa xiinsammuutiinis, karaa hawaasummaatiinis, karaa immoo barumsaatiinis dhiibbaa ni qabaata yaada jedhuudhaan qaba. Tole, egaa kallattii garaagaraadhaan dhiibbaa qabaachuu akka danda'u nuuf kaastaniitu. Sodaan kun guutummaatti akka baduufoo maaltu godhamuu qaba? Sodaa kana dhabamsiisuudhaaf maaltu ta'uu qaba jettu? Egaa inni jalqabaa siruma amma jaalala kan jennu kana inni adeemsa uumamaati. Garuu dursinee wanta sanarratti odeeffannoo qabaachuutu nurra jiraata. Amma yeroo ammaa kana yeroo bara odeeffannooti, bara information technology, bara beekumsi sadarkaa olaanaa itti qabaachaa dhufuudha. Immoo kana miidiyaa adda addaa irraa yookaan immoo madda adda addaa irraa odeeffannoo argachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko gara umurii kanaatti innaa siqaa deemu waa'ee kanaa keessa isaatti itti dhagahamu gaafa jalqabu tokko miidiyaa adda addaa irraa iyyuu seenee fakkeenyaaf intarneetii irraa iyyuu ta'uu danda'a, kitaaba irraa iyyuu ta'uu danda'a, yookaan namoota kanarratti muuxannoo qaban ta'uu danda'a, yookaan immoo ogeessa gorsaallee ta'uu yookaan akka kaawunsalarillee ta'uu danda'a. Kanarratti odeeffannoo qabaachuudha. Inni guddaan namni tokko kan miidhamuu ni danda'u yookaan miidhamuu akka miidhamnes ta'uu kan inni danda'u tarinnaa tokko muuxannoo inni qabuu fi odeeffannoon inni qabu sun murteessaadha waan ta'eef inni guddaan sanarratti illee dubbisuutu namarra jiraata. Maaliif wanta akkasii kun adeemsuma uumamaati waan ta'eef ati akka jirutti dhaabuu hin dandeessu. Garuu isa sana maal gochuudha? Maaneej gochuu yookaan immoo wanta sana to'achuu hin danda'ama waan ta'eef to'achuudhaaf inni guddaan odeeffannoo qabaachuudha. Kanaaf inni madda adda addaarraa odeeffannoo kana argachuutu nurra jiraata. Inni biraammoo yeroo baay'ee jaalala akkasii kana keessa toongalin kaayyoodhuma jireenyaa kan keenyallee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliin adeemsa jireenya koo keessatti kaayyoon koo maalidha? Kaayyoon tokkoffaan kana, lammaffaan kana, sadaffaan kana jedhee namni tokko kaayyoo
tarreessee kaawwachuutu irra jiraata. Kaayyoo kana keessa immoo isa kamtu jalqaba ta'utu irra jiraata. Kan dura dhufu kami, kan itti aansee dhufu kami, sadaffaa arfaffaa kan ta'uu qabu kami kan jedhu prioritize jechuudha yookaan immoo tartiibaan kaawwachuutu irra jiraata. Yoo tartiibaan kaawwate wanti jidduu kanatti dhufu yeroo baay'ee kaayyoo sila jireenyaa kaaywanne sana kan danqu kan immoo akka nuti bakkaan hin geenye kan nu godhu yoo ta'e isa sana evaluate goone karaatti deebi'aa deemuu waan dandeenyuu fi kaayyoon keenya iyyuu beekudha. Yeroo baay'ee dargaggeessi jaalalli dhugaatii fi jaalalli akkasumaan yookaan qaama laalanii tumallee jaalachuu garaagarummaan isaa maali? Jaalalli kun dhumni isaa maali kan jedhullee otoo madaaliin gara jaalalaatti illee kan seenutu jira. Akkanuma qaamuma laalee jechuudha. Fedhiidhuma keessa isaatii dhufeerraa kan ka'e otoo sirriitti beekumsa hin qabaatin jaalala keessa kan seenu hin jiraata waan ta'eef isa kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana ta'uu baannaan kaayyoo sila nuti fakkeenyaaf namni tokko guddate sadarkaa kamirra qabeenyaanis ta'uu danda'a beekumsaanis ta'uu danda'a iddoo ga'uu barbaadu tokko jira. Ishii kana dagateeti jidduudhuma kanatti akka amma sila jenne kana kaan raatuu kaan maraatuu kaan du'aanillee haalli itti darbullee jiraachuu waan danda'uuf inni guddaan kanaadha. Kaayyoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo sila jenne suni qabaachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kanaaf immoo yeroo tokko tokko humna keenya oloo ta'e ogeessa mariisisuun illee baay'ee barbaachisaadha. Nuti waa hunda dubbisnullee maal jennullee wanta guutuu argachuudhaaf yeroo tokko tokko nama ogeessa yoo ta'e irra wayya waan ta'eef kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Kan biraan kanumatti aananii sadaffaa arfaffaanis furmaanni gara biraa jiraachuu hin danda'u garuu kanneen gurguddoon kana lamaanidha. Guddaa galatooma. Galatoomatis carraa kana kennitaniif galatooma. Qophii keenya qabiyyee gorsaatiin waa hedduu akka hubattan abdii guddaa qabna jechaa kan guyyaa har'aa kanumaan goolamnaa qophicha kan qopheessee Aneenok Baqqaleetii Gulaalaan Abdul Wahaab Abdul Qaadir.